Gataa nurra. Amba kamu jangan nurra batera akan mana tapi akan jadi gores ke jangan bilang itu aja. Santo banan kau tiara kare. Lah, isa gataa meti tiga dapat tu. Lah, akasi meti. Mca furetin dia macam. Furetin dia macam. Yorin dia memang rakko. Rakko kan. Rakko baru dia tu sibuk kan. Yo rakko ka bare Ana hari budem. Hayo orang kai santi. Orang kai santi dia. Ini galcin jual dulu dah boleh Oh, orang jangan tim. masih dia kami titi. Hai. Amma zaman kau ini kapan sih jenis? Amma dina raja dia makan. Ana Amma tu bisa jual. Ayah dua berat dua. Ini gatai. Derbini ti. Ini galcina amma tu nasi lagi je. Yo kan kagal tu kata Kalah galcin tani ni galcin tani. Isi garu banan. Afan orang mau kau bakas beit sana sekarang ni ka. Akam kisah tu satu. Sana nanti gatai. Gatai. Ay, anu mah jaya bakal tadi. Makan dulu. Adi makan nanti kena pida. Adi makan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota faayizaatu jira jirtu isin jecha arra fiidiyoo ajaa'ibaa qabannee dhufnee jirra asumaan hangaduma fiidiyoo keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenya naaf saayiba kiyya kana walii galee isin ajaa'ibaa jirti irratti dalaguu Biraanki ajaa'ibaa takka irratti dalaguu deemna naaf ibsaan jechuudha. Biraanki teenyisan waan fakkaattu ilaa hagaduma biraanki teenyaan wal faana turaa isin jenna obboleeyyan keenya. Akkanatti daawwattoota kiyya kunoo isiin mutu bakka isaa galu jirti naaf inni walii galee ganuu yaanna kunoo dhufee irratti dalaguu yaana amma kaameeraa keenya awwaalannee gatteenya. Dafi dhooqas dafi. Akkanatti daawwattoota keenya kunoo asumaan nu faana turaan afeerraa keenya. Akka biree nagee jira. Yoolaa kan. Nagaa fayyoolla. Maal faayidaa nagee gabbaate waliin deebitu? Leftii ammoo haala isaa godhu jirti. Akkasii. Leftii. Ibsa. Tara kaabatu. Wani kau bicara apa? Ada apa kabar dia? Gua dalaga kan daci rabi. Daci wali dalaga tu dah. Terus mana tu guru cakap. Saya tidak. Tapi sahabat. Lawan tanah kasut yerjer tinggal bete ini. Mana? Raja pergi dekat ini. Wah, mau ni gua kamu sana kamal gua enggak tu. Mana sih? Saya bisa boleh mana ni? Mana? Mana bisa? Aisy dan mungkin ada datang ni lagi semua direct ni tiang jadi ni saya mencara, ergina Arabia. Mucara. Tu mana tini min? Enyu kan nudiam desa. Hai, tu mana tini min? Nanti mucara tu bagai apa? Kamu kasih dulu bawa ingat cina emang kalau dufte mere. Akam dufte, amu anda nak mucara gua mereka kan sahaja ke? Tu mana isa kalau tim tu mana tini min dalaga di sini berada. Ayah, wani cufti saja itu. Akam jadi tu, mana jadi? Ani ergan jadi jual mencara. Adi ilmu apa ni? Fif kau bakap dah. Kau bakap dah. Jadi wal Maria tadi tu mana nak gua fawa ada boleh sahaja. Nampak wal Maria tu mana zaman ada kau bakap dah ilmu. Ini ergan. Akam ni erga. Ifila fu makada erga tanah anu mungkin tak kan. Ayah ni kamu tu sebenarnya dah curang rumah fawan tu kerja jengkau. Dufte alhamdulillah. Kalah, dufte arumantan, dufte aruma mucar, tiada arumantan. Ani fifu orang tanah nak gadebar. Arumantan tu aku tiada tindak ber. Kalau cuba berbeda. Ega, mana ni Maria? Jadi tu ada mana ni Maria ni? Majalah si laman wali Maria, nasi si wali Maria tin. Akam tiap santu afuri dia ni barang mana na? Gava tu kalah ilmu beras sekarang dia mahu mencari yang di. Lebari mesti ada berarti. Macam mana dia mesti kalau nak kan dia. Mana beras? Yang kau baca bayar, kafe ada video tak kan itu? Am kana kaisan juru zaba kana kaisan juru sa. Izaba mucara tu bagal cuma ada kana tu bagal. Mal akam tinggal sabar mot di kaisan ba tu ba mele. Hai. Na duba ka kita tinu matu kafa to tikolle Akam tai haya na Maria to na ada mana kadi tiber si Maria damu makala amu nganta na Maria ta mata na tiyon dia mudem ana man tana bar gana ma de moving de khala sa isa fuli garch ما أنا بنسافر خلاص سافر لا فين إذا ما جوا له وجه ديمنا بودتي إذا بندق أقول له ديمنا نجي خلاص اسمه فولي ديم إيه قبل خانة تنمين اسمه خانة قرش
mucaa galchitee akkamii galchitaan sin gabbaasuu hin dandeessu shaataminaa isaan harka jiraaba. Ammaan si galchee galchitee na agarsiisa. Ati immoo haasoo biraatiif deemta dubbii biraatiif deemta ibsaaf kabajame tamaam. Kabajame. Akkam jechuudha ilmoo tana ay bidame ilmaa kan akkam nama tokko ilaalle. Ana waloo oluu mari'attanii see'u beeytee faa. Amma balaa caalaa waan. Beekanas ilmoo naa galtu dhiisaa maree man. Naa galtu na dura maaliif ta'uu dhabde. Haa galtu dhiisaa bas. Walaa mucaan kiyyan ta'an. Mucaan kiyya keessaa baase mucaan kiyyan ta'an. Atis kabiraa qabaattee Abba inni hin galcha sin jechuu jira. Atis kabiraa qabaannaan teessifta kan inni galchaa hiyyaa'uun. Kabiraa qabaannaani. Ati kan gochuu deemta. Kanan galchaa. Ijoolleen agaltu ijoolleen kalaanatu biyya namaa jiraati maali agaltu dhiisaa kan galchina maali. Ta'u mucaan kiyyan galu hin deessuma galchu. Maaliif ishee immoo mucaa. Ati maaliif dhufta? Ati maaliif dhufta? Maaliif dhufta? Andoore nuti wanti dhufnee. Haajira adeeme maaliif asitti deebi'u jira nutti meeqa ta'an maaliif deebi'e guddaan sana iyyee biyya guddaan taa'u didee irraa deemu dhaqee ilaalee deebi'u kana muuda'imatti guddatee haati dhufu kaaninis. Mucaan kiyyaa yoo barbaade guddatee haa dhufu. ati maa dubbi qabdaa ati dubbiin deemaa isaa miti. Maali rakkoo qaba? Rakkoo qaba? Yoo barbaadee gisee nuti deeffatoo deeffatu. Ati maallaqa meeqaan galchuu deemte silaa akkamii wal taatan akkana Maallaqa gajjabeessuu waan hin qabdu. Ammaata maallaqa waan irra walii gala beeytee naaf isaatu beekaa. haa mucaa gurgurachumaafuu deemte haa. Eegaa gurgurachumaaf hin deeman jettu horee galchuufi miti. Akkam gurgurachuusa gurgurachuutu rakkan mana maalaati. Ati maal taate hojii maal taate? Bayya keessa. Ana keessaa ba'a. Beekaatiin sitti hime duraanuu iti bayya keessa kalaas. Qamaa bulleen nuti ganama naasi gaggeessi. Intaati kaayi beeytee karoorri irra walii gallee nuti ammaan tana beeyte halkan edanaa qonaa oloo isuma kee isii godhachiisu. Jirtanii see'u beeyte. Sila ammaan tana yeroo niif hin dhufeessa. Meeqa keessarraa biteetteen? Maal? Mucaa. Isaa bitaa. Bitaa gurgurtaa kan jiru. Ma galchuun egaa akkas jechuudha. Wayiree heedhamoo wayiree Ati taa'ee midhaa kiigiti galiiti. Guyyaa 15 budii hommeen akkasitti ilaalimeeti biyya ati daa'imatti galchuu deemtu kan eenyurra galchitame ati as jirtaan asii jira jiru kun ati dubbiin dandeessu ayyee sirraa hin caljaa. Akkaan sirraa calji yoo feete calji haatillee narraa. Eega. Ergeetiin sirraa calja. Ergitee narraa caljata gisee sana gisee mucaa ergitee eessa deemuu deemtaati. Eenyu? Ati eessa deemuu deemta. Mucaa ergitee gaara deemta. Gaariin. Hatta kun deemanii ni taa'u mucaa. Maal goota iyyee mana kana keessa ta'ita. Dasijjaa. Maal Musan gisee mucaa arginu booda walii galle fakkeenya waan hin godhu. Musan makkanaa waan akkaatiin godha jeesii musin. Yaa gootummaa mucaa kiyya kana birraa naa dhiisi yala jalji. Jala jalji. Ammaan tana naaf inni waan irra walii galle qabna. Micaa fuudhii deemini naan jee. Amma waan jaayisa gooteefi miti. Khalaas gaamena maal irree waan ganaa jee. Aman ijoollee hundee namni hundi akkasuma qabee galchu jira. Wayi tokko lama namni hedduu Kabiraa dallaa kabiraa dallaa ni nargeessa. Ilmu feetaami? Dhaluun fadhu kanaan guddisuu fadhu. Ilmu feetaami? Kanan yaa gajjitee an jechuun waan numaa qarree yoo magartee mta gisee dhabdi galaa baas magaalaa keessanii galaa gurguraa. Ilmu feetaami? Eeyyee. Isa erginee gurguruu deema. Barsiisuudhaa gurguruu deemu warra isaanii galchuu deemu. Ana kareetti. Booda eessa galtan isinuu? Eessa galtan? Itti galbar. Ati dura gala haa deeme ati maa didda. Ati guddaan kun. Ilmu giftee ergeetiin jala gala. Kana waliin gala haati. Waliin hin galu haan. Isa giftee ergeetiin jala gala malee. Akkam jechuudha gaammaa. Lamani beektaa? Ilmoon gisee karaa deemtu haaraa sin taatu du'aayi wali goonee libaana irra neenee laa buna nu dhaabdee. Qalbii takkaan wal gaggeessan. Qalbii warra filan nagee hanga dhugoon. Sii galemma. Yaa boo jammaan kana dibee dubbisaan dhageen maraataadha kuniiti mucaa kana narraan fuudhiniiti. Waan sana mucaa galchitee see kan nuti kan nuti naas tii kan naadii asuma. Ammaan tana feetuna yoo dabaluu ichi turii isaatiidha. Amma narraa galchiije waan hundana tiimee jira miti fuudhii galchiidha. Amma dirqama micaa fuudheet maan deeman. Hara biyyaa. Fuudheen deemaa miti. Qalbii takkaan taa'i. Maali rakkinne ta'e Ibsaan irraan galchii mucaa kana taa'i immoo. Nin galchaadha. Inumaa duuban maa hundi eebbitu kan inni akka taa'isa kana dootan hin laaltu. Maal na kadhate? Ati maaliif akkanatti janabeessuus fayyadati mucaa kana duraa fuutee galchitee haisa. Amma mucaa mullaa lama nu wafte kana taa'u jira. Yaa boo meetu meeta kamee dubbatu tokko faana dubbatu doon immaan sanuu si nyaachaa si nyaataati. Sanii Adoon akkana mucaa kana jala iyyuu mucaa kana fuutee kanaan deeminiini. Qalbii takkaan isinummaan nu gaggeessaa isin. Ani sin gaggeessu akkamittiin si gaggeessa mee kumaan si gaggeessu san naa inni bar biyya teenya galu deemaa bar inni biyyatti sun bara keessatti dhalate malee. Isaallee ta'uu baattu kaana siin jira mee eenyu galchitaree. Nuti fayyaa qabnaaf gallaami haati isaanii irti abbaan isaaniira. Amma siin kanatu jira bara yoo akkas deebite. Du'aayi ni feeta.
نجي ربي سيها دواي زبنا خنال لي يا أخي بارس دادي أيه أتذكر مش ما هي بورو ديم تا فوريت ما كمان أدوان براتي ديم تا ويتا أرجل تيم باكستان هاي ما دعس كلام ميسي نما جاني مجانا سخنا جوتين جانا أنا ما تقولي هاي إنه ما هو بيني هاي أنا ما تقول تعالين سدوبي تجرا بنا مو ما تكاو خايسين جرا جران ما لندن كراو لا من خدتي مو ما لهم وني هو ما تخايسين ما نساعدي جرا دوبي جوتين جرا سين خلا جرا بنا ما تقولي ما أنا خلت نرجع خلاص بقى تخوف قدام بين راخي إيش التيم بدو كورو مجاك يا أخي قبي أيا أسدران بيسو داو جرامي دي نرى بفيك خلاص نرى بفيك أنا ما كمان من نخاتي مقيم ساد أنا يبصع في جنين بيخو خاي نرى إيش التيم بقول أنا إيش التيم أكم فيتا أكم فيتا إيه أكم جت أكم فيتا يبصع قدامه أم بكم كان نقول أبتيرا أكنا من ما نتبيه كنا تري قولي سكوا جامدين بلاد تياجي santo banan koti karagai la ibsa galta meti di kada badu la akasi miti mja fureti inde mai Fuudhee hin deemta iyyee. yoon inde mai maal rakkoo Rakkoo qaba. Akka waluu deemtu si beekan. yo rakkoo qabaare ana ari budem hayya warra kaisanitti Inni galchin yoom dura wo dawwalee yoo jana da godhatti mo mee. sit be qami titi hay amma zaman ko ni gabbe sin janne Amma dina raachi deemu kaan. Ana Ani amma dubbisa wajjin qabu. Ayyaa du'aa godhatta du'aa. Dubbisa wajjin dubbisa wajjin qabu. Ibsaa gad taa'e. Taa'e nan dubbatti ni gad taa'e. darbiniiti ni galchinaaf ammaa ture si dhageesse yoo kan galtuu uffata Kalaas hin galchitanii hin galchitanii. isii galuu baannaan afaan oromoo kan kophaa kaas beektu san as kan dhiga Akkam gisee tu as kan afaan oromoo kophaa kan beektu san Inni kun maali inni dallaalaati. dallaalaan Ibsaa nan dallaraa gad taa'e kaan. gattaay Ay, ani maa ajaa'iba qabdaati. Ati maal kanatti kana fiida? Ati maal kana kana dareette? Simba nama dubbatu haa. hay hayya Ay. duma na kaitin jira Manaaf jinni beeku maal dhufta namni kana gahee haala dhufu. hayya akam godu dem Akkam godhu deemta? Ati naan qixxaa jiru qaanfa dhugattaa akam godu dem Ati mee akkam na godhu deemta mataa keetiif? awalni solo dem Kophee dhiisee miilaan lafa kan. nani dalagatan in dalagat Kanaaf si keessa jira. خلاص مجا عملي أركينا عملي بانات إنه سلامة براتي ببي جدا نقول من نارا qalbii dakkaatan gattaa nurra Akan malee lafaa keenyi nagadhiisa kan taraa fi galanneem fuula balleessite. gattaay أكم توقي ده دمتن وين جيب خبيث أدنى راقي gattaay Kanaaf irraa ba'a. بين الحي Ibboo wayyee. deema waan gattaay وان بقى تركي تلبسي ليه خلاص دم نجان قتال. ودم Ibboo. waan bara jirtu godhadhu ma deeme Hin godhadhu. deem Mun godhadhu maal akka si yaadu jirtanii isin. deem gattaay kanaas ibsaati gattaay خلاص دم كم gattaay kaa Nagadhiisa haa ta'u. gattaay kaa kanaas Hay. Ati luka dubbii qabu bara. hayya بجد بجد hayya Nagadhiisi. Nagadhiisi dallaala nama dallaala namaa ture. Dallaala ture. nuni amanta mee iyyee tarmaa gargar jirta لا 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 كاميرا هنا لا قط لقى Ilaalu narraa لا لا زي لا 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 yoo na amana baatte kun Gadala kan dubbatee har'aan tana ammoo mucaan galchaa kun waan sifasa jiru yaada sifasa jiru kun. Ees yaada sifasa jiru kun. أما لو كان عارف Maaliif inni raaree kam jechuudha kanaan hin من الجمال Amma kana sobabaaf yaa kaayyee. fi urkaan irraa fitteeti rabbi iyyiiti mana riliisi Amma narraa gadda amma narraa gadda an sin beeku. dalaala taa'anii na beektaa Ay gattaay duubaan ijoollee fakkaatuu nama daa'ima ijoollee guura qabdu. Amma waan kana dheetin ichirraa buusatamaa. laa akkasii miti wattu yaa buka هاي تلفون ما والله رويتي لا خسارة Hin كاين beeku waan takkabchin hin beeku. خلاص Firaankiidhaa siin jenne bira maal Amma koo dhiifama 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 godhe maayee dhiifama godhe firaankiin kun illee hin ta'eetu firaankiin illee hin ta'eetu Hin ammaa fadhu biraankii kana akkam jeetiin gallattisa. Akkam Akka jeetiin? hojjestanii kana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ilmoo moo? Ni artaa Sa ilmoodhaan namni nama godhaa yaabbaree hin wanni biraan jecha nama irraa ni dhufte. Am kam an suma lubbuun akkas jeesanaan jetti. Ammaa urgoon akka faati jechuun ni jiraata. duuba hore maalirraa ilma Ilma baala kamitti ergan baala kamitti ergan biyyatti eenyuutti ergan. amma kana bira kunneeti Dhiifama. ilma oga jaallattuu si agarreeti Ni fayyada. dhiifama iyyina amma daawwattootaaf kabajamtoota fedhi Amma nagaddiisa kaayyee. dhiifama iyyina yee Karaa dhiifama isinii godheetu hin jira. aywa nutilleen akkasumatti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hordoftoota faayizaatu biraan hin danyata irraallee nu milkootee jirti Firaankii teenya akka ajaa'ibaan nu milkooyte jira kun olaa faayisaallee akkasitti hurkaa irraa fidne hurkaan irraa fitte kun akka ajaa'ibaatti bira kabajamtoota biraa gootota keenya firaankii teenya caarraallee Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota faayidaa tokko jirtu jajjabaatanii isin jechaa har'aan tana kun ofilee barkiyyaanii biraankii na godhan.
Rabbinu baasa kan jallu godhin. Dhiifama godheetii eega biraan keettan dhiifama isinii godheetiin jira. Ammoo biraan keettan ta'e miti sila. Yoo biraa qabannee walitti deebinutti.